Guyyaan har'aa Kamisa Amajjii 6 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 28 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 29 guyyaa borii hordoftoonni keenya warreen ayyaana gannii kabajuudhaaf qophaa'aa jirtan baga ittiin isin ga'ee jenna. Keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaaduu Morodaati. Deeggartoonni pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii okkora kaasanii erga Kaapitaal Hiil cabsanii galanii badiinsa raawwatanii asii waggaa tokkoffaan isaa bori. Waa'ee kanarratti abbaan alangaa ministeera haqaa Yuunaayitid Isteetsi dhaadachaa jiru. Dhibeen sammuu dipireeshin jedhamu kuni maa'inni fallisaa'oo. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiiti. Pirodiiwusariin tamsaasa har'aa Nugusuu Tamreeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan nu dhiyeessitu Tujubeedha. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduun ammaaf qabnu kunoo. Pireezidaanti Joo Baayiden waggaa tokkoffaa Amajjii 6 jechuun waggaa har'aa bilisa mana maree irratti hookarsuu kanneessaa raawwatameef haala hamtuu mudate mul'inatti dubbachuu akkasumas itti gaafatamummaa isaa pireezidaanticha duraanii Doonaald Tiraamp irratti dhiisuuf kan itti gargaaraman ta'uu Waayit Haawus kaleessa beeksisee jira. Barreeffama haasaa isaanii dura ifa taasifameen Baayiden akka jedhanitti Yuunaayitid Isteetsi biyya akkamii akka ta'uuf jirtu murteessuu qaba jedhan. Haleellaa siyaasaa akka waan baratameetti biyya simatu ta'uuf jirra. Aangawoonni filannoo paartilee karaa seeraa kan ibsame fedhii uummataa akka garagalchaniif eeyyama kenninaa dhugumatti ifa dhugaa utuu hin taane uummata gaaddidduu kijibaa jala jiraatu taana jedhanii jiran. Biyya akkasii ta'uuf eeyyamuu hin dandeenyu daandiin fuula duratti tarkaanfannu dhugaa beeknee ittiin jiraachuudha jedhan. Ittaantu pireezidaantiin Kamaalaa Hariis illee Baayiden waliin ta'uudhaan har'a ganama ibsa kennuuf jiru. Roobii kaleessaa abbaan alangaa muummichi Meerik Gaarlaand ministirii haqaa kanneen sadarkaa isa kamittuu itti gaafatamoo ta'an murtiitti akka dhiyeessan dhaadatanii jiran. Pireezidaantichi duraanii Doonaald Tiraamp kibxata galgala kutaa Filooriidaa bakka waa'ee haleellaa Amajjii 6 bilisa mana maree irratti geggeessame ilaalchisuun haasaa dhageessisuuf turan hambisanii jiran. Bakka isaa hiriira Amajjii 15 Ariizoonaatti geggeessamuuf jiru waa'ee ajandaa barbaachisaa ta'e mari'annaa jedhan. VOA'n gargaartota ittaanaa pireezidaanticha duraanii kan Maayik Peensi kamisa dhuftuuf karoora qabu yoo ta'e gaafachuuf yaaliin godhe hin milkoofne namoonni lamaanis deebiin kennin hafan. Dubbii himaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii gaanfa Afriikaaf jila addaa Yuunaayitid Isteetsi ambaasaaddar Jeffrey Feltman aangawoota Itoophiyaa waliin dhimma isaan irratti mari'achuuf jiran hanga ammaa quba kan hin qabaanne ta'uu gaazexeessota biyya keessaaf biyya alaaf ibsanii jiran. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi akka jedhetti imalli jila addaa kun kan karoorfame haalota kaaba Itoophiyaaf dhimma araaraa TPLF waliin jiru irratti mari'achuuf jechaa jedheera. Gama biraan Human Rights Watch dhalattoota Tigraay kanneen Saawud Arabiyaadhaa deebi'an irratti hidhaaf yakkawwan kabroo raawwatame jedhan ambaasaaddar Diinaan fudhatama dhabsiisanii jiran jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa. Ministiriin dhimma alaa Chaayinaa innaa daawwannaa isaanii Keeniyaatti geggeessan naannoo sanatti nageenya akka buufatuuf jilli gaanfa Afrikaa akka ramadamu beeksisan. Labsiin kun kan dhaga'ame muddee 6 kamisaarraa ministeera dhimma alaa Wang Yi-biraati. Kan akka dubbatan TPLF'if mootummaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed gidduutti wal waraansa geggeessamu dhaabsisuuf yaadii dippiloomaasummaa gochaa akka jirtu Keeniyaa innaa daawwatanitti. Kana ilaalchisuun oduu booda gabaasa bal'aa qabna. Aangawoonni gameeyyiin mootummaaf naannoo Amaaraa akkasumas aangawoonni sadarkaa olaanaa ayyaana gannii ayyaaneffachuuf jecha bakka hambaa seenaa taate Laallibalaa seenanii jiran. Miseensonni lammiiwwan Itoophiyaa biyyoota alaa jiraatan duruu hedduminaan magaalattii seenaniiru. Ayyaanni kun kan ayyaaneffatamu kibbi Amaaraaf godinaaleen naannoo Walloo to'annaa TPLF jalaa baafame torbanneen hanga tokko booda. Gama biraan jiraattonni godina Walloo kibbaatti kan argamu kan magaalaa Dassee ayyaanicha miira wal makaadhaan ayyaaneffataa jiran jedha. Gabaasi Kennedy Abaateef Massanarraaqee ergan. Mootummaan baatilee hedduuf naannoo Tigraay cufataa waan taasiseef jecha sababa hanqina meeshaalee wal'aansa fayyaaf dawaan dhukkubsattoonni dhibee ittisuun danda'amuun du'aa jiraachuu doktoroonni naannoo sanaa beeksisaniiru. Naannoo sana keessaa doktoroonni meeshaalee ittiin wal'aanan murtaawaa qabu. Doktoroonni hospitaala Riferaalii Aayidar akka jedhanitti hanqinni meeshaalee wal'aansaa IV'f oksijiinii lubbuu hedduu galaafate. Doktoroonni hospitaala Maqaleetti argamu kana ibsa kibxata baasaniin akka jedhanitti sababa hanqina meeshaalee wal'aansaaf baatilee 6 darbaniif wal'aansa baqaqsanii hodhuuf gargaarsa barbaachisaa ta'e kanneen biroo kennuun qaruma hin danda'amne jedhan.
Reuters akka gabaasetti doktoroonni hospitaalichaa sababa daariqaaf miilliif harki cituu akkasumas dhukkubsattoonni kaleen isaanii hojii dhaabu sababa hanqina meeshaalee wal'aansa fayyaan namoonni 117 du'uu adda baasaniiru. Doktoroonni gameeyyiin akka jedhanitti dhibbarraa harka 80 hanga 90 akka jiran hospitaalonni Tigraay hojjetaan jiran. Haalli jiru akkuma jirutti ta'ee mootummaan Itiyoophiyaa irra deddeebi'uudhaan itti gaafatama fudhachuu didee jira. Dubbiimaan mootummaa Laggasa Tulluu wixata darbee akka jedhanitti mootummaan ugura naannoo Tigraay irra kaa'ee hin qabu jedhan jechuudhaan Reuters gabaaseera. Kan amma Tigraay keessatti ta'aa jiruuf itti gaafatama kan fudhatu TPLF qofaa jedhaniiru. TPLF baatii muddee keessa utuu ofirra hin deebi'in innaa naannoo Amaaraaf Affaar weeraretti meeshaalee wal'aansa fayyaa hospitaalota hedduu akkasumas waaltaalee eegumsa fayyaa 100 ta'an saame jechuudhaan obbo Laggasan himatanii jiran. TPLF garuu himannaa sana haaluudhaan hanqina gargaarsa namoomaa naannoo sanaaf mootummaatti quba qabee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Naayijeeriyaa kaaba biyyattii gama dhiyaa keessatti hookaraaf jeequmsa ittisuuf jecha gareelee nama ukkaamsanii butaniif gareelee hidhatan shororkeessummaan himatee jira. Gareelee shiftaa kanneen yakkamtoota jedhaman Naayijeeriyaa kaaba gama dhiyaaf walakkeessa baha biyyattii keessaa gandeen saamaaf namoota ukkaamsanii butan gadhiisuuf maallaqa gaafataa akka turan yoo ta'u hookarri jiru garuu daran babal'ataa adeeme. Mootummaan Pireezidaant Mahammadu Buhaarii gareelee jihaadaa kanneen kutaa biyyattii kaaba gama bahaa keessaatti 11 oliif kaduulan yoo ta'u kashlabboota yakkamtoota biraa haleellaa raawwatamuu akka dhaabsisaniif dhiibbaatu irra jira. Kashlabboonni yakkamtootaa kanneen ijoollee barattootaa walitti qabuun ukkaamsanii butan gadhiisisuuf immoo maallaqa gaafatan beeladaalee saamuuf qabeenya mancaasuun yakka isaan raawwatan keessaati. Seerri farra shororkeessummaa Naayijeeriyaa hidhattoonni shakkamtoota shiftootaa fi kanneen ragaa dhiyeessaniif deeggartoonni isaanii fakkeenyaaf boba'aaf nyaata utuu dhiyeessanii fi kanneen qabaman irratti uggura cimaa kaa'a. Humnoonni nageegumsaa yakkamtoota kana bosona isaan keessa dhokatan keessaa ari'uuf yaalii taasiseen samiirraan weerara geggeessuu akkasumas tajaajila bilbilaa cufuu dabalatee kaaba gama dhiyaa biyyattii keessatti tarkaanfii fudhachuusaa beeksisee jira. Giifti dureen Yuunaayitid Isteetsi Jiil Baayiden kamisaarraa gara kutaa Kentakii bakka bubbee hamaan baatii darbe balaa lubbuu galaafatee daawwachuudhaan waa'ee tattaaffii baraarsaa hanga'oota waliin dubbachuuf jiru. Baayiden waliin gara magaalaa Bowling Greenitti kan imalan bulchaa dhaaba bulchiinsa yeroo hatattamaa Eric Hooks tokko. Bubbee hamaan baatii darbe dhaqqabe kutaalee Kentakii balaa lolaa geessiseen namoonni 77 yoo du'an miidhaa hamaan dhaqqabee jira. Bubbee hamaan amajjii tokko dhaqqabes naannolee hanga tokkorraan miidhaa geessiseera. Baayiden bulchaa Kentakii Andy Bashiriif haadha warraa isaanii Britney waliin wal arguuf jiru. White House Baayiden walta'iinsi federaalaaf dhaabolee naannoo gidduu jiraachuu akka qabu cimsanii kan yaadachiisan ta'uu beeksisee jira. Bashir roobii kaleessaa galgala haasaa dhageessisaniin hawaasaalee bubbee hamaan dhahamaniif $100 miliyoona 150 akkasumas tattaaffii baraarsaa fi manneen barnootaaf $50 miliyoona 50 kan gumaachan ta'uu labsaniiru. Caasaaleen manca'eef lubbuun miidhame ilaalchisuun deebisnee ni ijaarraa jedhan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.